قلامتي سنود إيه مالتين أبدأ إيه واني ربيك يا كانت ربيك يا كانت قالتين فالجروبا جيرا ديبيتيني بكا أبصى هنجر وين كيسة هاي ربي أبصى هنجر وين أبصى هنجر وين كيسة أول ربي بكا يروبا جي بنج دي فلفا أتالي بكا ما جيران لا يفايد اللفا بنج دي أتالي هاي هذا هو ملفا الجارة أتالي كياني أكنف قد أجد في غونتنا يا ربي نافين كنين نامت أنك أبي نامت جنتي سامي واجر نافورف نما وقا سدي سيري الرجيسي كقام نساء لامشته تنافورف نما جنا كان بوسبوسه فون كيسايا وتنافورف نما إجلمان إنكم نكنم نمسكون نافورف يعني نما إجلمان إنكم نكنم نمسكون نافورف نما قام إساتي فيا إنكم نكنياتو غلطي هنتر نافورف نما كلين سما نما جدي تولا والفلادة غفولا لوكان تولا ملقا تكمله كلين سأكا فلاتو لاستيكي تغلچني لاستيكين كيسا جرون نافورف nama kokkee kana tubboodhaan nyaata kennaniif nyaatuma nama deemee kushina dhaqee godhadhee fidu kan tubboodhaan namni nyaata kennuuf tunaafoo dhufa. Yeroo baay'ee wallaa sun tunaafoo dhufa. As garagalee yeroo baay'ee duulli yookaan isin kan miidiyaa irraa kana laaltanii miti kalafaa barka kana caalu jira bar. Kalafaa kana caalu jira hiriyoota kiyya waliin guddadhe faamilii kiyya keessa namoota na dhiyaatan keessa hedduutu jira duulli. Anka media irraa kana waa takka tuna saabu ka ollaa ka gandaa ka lafaa waa hedduutu jira anka media irraa kana waa takka natti hin fakkaatu baabaa nama ka media irraa kun daabboo jedhanii daara jedhanii maali jedhanii hudduu jedhanii lubbu jedhanii wallaahi waa takka natti hin fakkaatu kamtu irra na wanna jedha ka lafaatitu irra na yaachisa ka lafaatitu irra na yaachisa ka ollaa mana abbaa kiyyaa ka ollaa mana abbaa kiyyaa hiriyoota kan koo hiriyoota kiyya kan miidiyaa irraa osoo hin taane hiriyoota kiyya kan boru gisee galee jaan argu kan lafatti jireenya kiyya na beekan sooshaal laayifii kiyya osoo hin taane sooshaal laayifii kiyya osoo liivii kiyya osoo hin taane laayifii kiyya na beekan namni bar laayifii mabaa fadhee kute taanaan kute kasi gaddisiisuuf kasi yaachisu laayifii ta'uu qaba malee liivii ta'uu hin qabu ana santu na yaachisa jechuudha irra caala santuma yeroo baay'ee sammuu keessa na dhufu sansan falaalee qanqarri jedha laal san lafatti ilaalee bakka san achi assabe bakka mucayyoo wayititu hidiyyaatiyyaa sa'a wayii bitte naannoo birrii 60,000 Itoophiyaatiin waggaa 3 hadhaatiin na fakkaata waggaa 3 hadhaati sa'a wayii bittee obboleessummaan isii dhalate mallaqa isiin erguu dinnaan sa'a san dha'ee ajjeese bishaan obaaseedhanii maatiin itti kennee innaan sa'a san dha'ee ajjeese uf ajjeesu malee jettee lafaa kaate barakiinaa qabattee mana tokko keessa waliin hojjanna uf ajjeesu malee jettee lafaa kaate irraa dhoggee itti lolee osaman akkasitti wanno jedhu lafaa ol kaatee albee ofirra keettee kokkee kana haga wannoo kana murte hagan uf murte kokkee kan hagan uf daraan keete kokkee kan uf qaluudhaaf bar albee ofit dhaabte lubbuun hin baane achuma iyyinee namitti waliin mana yaalaa geessinee hodhisiifnee gaaf kan taa'ee bira taa'ee jireenya kan koo waa'ee jireenya kootii kiyya kanatti hinki jibdaanaan jetti ka kana caalu jira beekaa ka hiyyammuu ka kana caalu jira wallaahi ni kijibdaanaan jetti wallaahi billaahi ni kijibdaa qabatamaan itti agarsiise waan hedduu keessa darbe jechuudha kana ta'eefi isinirraa gabaabasaa maal isiniin jechuun barbaade addunyaan tuni niitoorkiidha addunyaan tun gaafa qabdus keessaa hin bahin hin qabdaa abbaa manaa gaarii argaa qabdaa ilmoo tantee profeesara ni hojjetti Itoophiyaa ji'aan 60-70 argatti ilmi kan kee waajjira maalii keessa hojjeta oofisa maalii kana hojjeta gaafa qabdus keessaa hin bahin gaafa qabdus itti jettee ilma namaa kana hiyyeessa dureessa jedhe gaafa qabdus argite harkaa qabas jettee akka malee hin godhin gaafa hin qabne hoo
gaafa hin qabne illee akkasuma bakka kana booda hin argadhu kana booda du'eeraa kana booda citee jira waan jedhu san abadan keessa balleessa. wallahi fayyaa qabaannaa wanni hin dabarre hin jirtu. Fayyaa qabaannaa fooqii dhiibdeef maallaqa hin fidduuban ciifteedhaaf maallaqni dhufuun dhabu. Ciifteedhaaf maallaqni dhufuun dhabu. Amma nama tokko tokko barmanuma keessa taa'ee tumaan akkanuma sulkima kan akkana goggodhee waan ati waggaa shana jaha hojjette inni ji'a afurii shan keessa fida. Waan ati waggaa shanii jaha bolokkeetti baadhattee fidde simmiintoo baadhattee fidde fida jechuudha. Addunyaan akkasa siistema taate addunyaan siistema beennaan ni jiraatta addunyaa tanaaf. Siistema yoo hin beenne ammoo hin ingilasiidha. Kanaaf waan akkasiiti abdii Haadha faateetii ulfaadhu galatoomii kabajamtoota hordoftoota daawwattoota kennaa kanneen jalqabarraa hanga ammatti nu dhageeffachaa turtan egaa barumsa jabaa akka irraa argattan abdii guddaa qaba. Gara xumuraa irratti egaa wanti addaan nu baasu yoo jiraate yeroo dhiyoo kana guyyaa 4-5 durarraa asitti baakgiraawundii kee isa kana fayyadamta. Kun yoo maalirraa kan ka'e? isa kamiin? Background kan kee kana fayyadamaa jirta amma adda liivii seentuun kanuma arga namoonni tokko tokko maaliif anama fakkeenya akka dhuunfaa kiyyatti haati faatee maaliif waan kana fayyadamti maaliif background kana hin jijjiirre jedhaa ture mee kanarraa naa ifoomti. Background yoo jettu kan maal wanni akka ibiddaa si duuba boo kunniin maayi? yaa kuni backgroundiin an tokko faa akkanumaan kaa'ee lammaffaa ammoo injiraa miti. Baaba barnee haasa. Jechuun nama sodaachisa beektaa maalinni taateen akkanaa kun gaafa amma ibidda duuba keetitti argitee waan akkanaa kana amma yoo imaajin yoo dhaabadhee ilaal rabbi ibidda kanatti isin haa darbuudha moo ibidda kanarraa rabbi isin haa baraaruudha. Iko wal narka da beta no isina darbu dalle miti isina darbu le isina bararu dalle miti jireenyi kun injira miti gafi gari da mali betani family namni tokko tokko gaafa gaddaa profaayilii kaatu jira gaafa aarii profaayilii kaatu jira waan postatutu jira akkasii miti ani ibidda hedduutu duuba kiyyaa as boba'u jira. Ibidda hedduutu duuba kootee as boba'u jira. Eegalee achi duuba kiyya dhiisee gara fuuldura deemudha. Karoorri koo jechuudha. Gara fuuldura ibidda duuba kiyya boba'u sana achuma dhiisee kan bobeessan sana achuma dhiisee warrummaan bobeesse haa bobeeffatu. Ana immoo gara fuulduraatti deemudha. Background kiyya jijjiiruun sababa kana wal qabata malee miti. Ta'uuti hordoftoota keetiif gaarii ta'a saayikoolojikaalii namoonni hedduun amma fakkeenyaaf fakkaatan akkana osoo waan kana duuba kaafte jedhee yaadaa fi yaaddoo keessa galuu danda'a. Amma hanga yoomitti tura ibiddi kun? Hakan jiraadhutti. Babaata amma fakkeenyaaf masoo qabdaa. Masoon tiyya hagamitti turti jechuu dandeessa? Akka tiyyurtu masoon dandeessa mafaan itti beeku. Of course. Egalee haga yoomititti uffadha jechuu dandeetta haga lubbuun jirtu dirri kee uffata inni mas gaafata. Egalee kanaafuu haga lubbuun jirtu masoon ta'e yookaan ammoo jireenya kan keessuun inuma jira. Walumaa galatti yeroo gammachullee yeroo gaddallee yeroo kamuu backgroundiin haaluma kanaan itti fuufa jechuu keeti. Saahamitti fayyadu tun jechuudha dhaggeeffadhaame keessattuu dhiifamallee naa godhaati. Warroonni amantii musliimaa tana waliin hordofnu wallaahi gaafii na keessa oomtan ofuma keessani. Maaliif jennaan namni tokko waa jennaan gara rabbii keetii dhiyaadhu rabbiin irraa fagaa jirta rabbiin si haa laaffisu. Namni gaafa rabbiin irraa fagaate akkasuma ta'a. Maal dhiyootan Ameerikaa keessatti gaayise kan bishaanii badeetiin achi buuteen isaa dhabamte saffaa uwwalaa salaata jedhanii abbaa ijoollee sadiiti jedhanii qabeenya haga asiititti qaba jedhanii maaltu hojjetale san
ها مالك ما بين وانا في اتي جولي كومنتي كان افدي بي نو مالي قاعد يا بان أكوا ما أنا كنا جالس أولتي أنا أول بلتو أكوا يوغا أنا سرتي بهاي تيك توك كان قباتها إيه زينات أياجر وين أرجتو كانتي ربي نفاخك وجرتي نمتي انت لا حكنا اما والما قالت وانا في ايه سياتي اما نموت بدي دي بسوني برباچسو سي قال اللي بيكو دي فمن راتاي اتاوتي تورتي بريدا ونينغون سبيشالي نم يدون دغمت نمني نما دغفت وايد سر برات جديتي يمنا والما قالت تمركم لما في ديغدمي جها سينسا ديغدمي تربا ساتو وان غاري اكسر دغن نبدي غدا قبنا اتس جبادو چيچي كانت فوفي سبب ولين سيكايا دفاتي ربي دبچوف اتن تلجبدودا سجالنا personally ana kana matukot akka obboleetti ti guddoo takkatti yookiin akka obboleetti ti xiqqoo takkatti ilaalcha gaarii sii qaba. Kana yoo jennu dubartiidha haa ta'uuti garuu dubartiin